bara baraan sanuma hin guddatu maalin jedhu yookaan guddatu yookaan hin laafu. Yookaan guddatu yookaan hin laafu mataan kun rifeensa akka gochuu naa wayyeesti. Mannaa jettus maal na godhustu. Garuu ay rifeensuma kana yoomuma rifeensi koo kana jalaa baalaata kana wiigii jalaa yoom baalaata yoomuma kana jalaa baalaata yoom yoomuma kana jalaa baalaata rifeensa kana jala gaasni jala warra nama aarsu rifeensa dhabu rifeensa gabaabbachuu. Yoomuma gadubbachuuf yoomuma rifeensi koo naa dheerata. Waanuma rifeensa namaa dheeressu mee naa ergaame komentii jalatti footoo isa kakkaasaati. Dhugaama garaa jabaadheera immoo rifeensi akka naa dheeratuuf jechuudha. Waan dibatamu dibadhee rifeensa dheereffachuudhaaf waan barbaadeef dhugaa kana ofirraa balleessuun barbaade wiigiuma kana jechuudha. Sahaa darbatu malee maal nama fayyada. Yoomuma naa dheerata rifeensi koo yoom naa dheerate rifeensa gabaabduu akka nama aarsu dhugaa waaqa baay'ee nama aarsa. Walti qabatu hin bareedu maal gootu hin bareedu dhaatu hin bareedu hojjetatu hin bareedu kaayyoo hojjetatu hin bareedu maal gootu hin bareedu. Yoo ofirraa murtee gabaabduu tokko goote akka namoota tokko jechuudha. Yoo akkas goote bakka boqonnaa argatte jechuudha. Malee maal dhugaa rifeensa namoonni baay'een jechuudha. Warruma fuulli isaanii fokkisu fungaa horii ta'an jechuudha. Rifeensa qabaannaan bareedduu jedhama. Rifeensi nama bareecha waaqa. Nama bareechas rifeensi dubartii maalshii jedha ture wangeela keessaa dubartiidhaaf rifeensi ishii simboo ishii jedha. Soorii iddoo kanatti jechuudha waan ta'e rifeensi jechuudha dubartiidhaaf waa baay'ee ta'e fayyadaaf jechuudha. Dubartootaaf rifeensa qabaachuu qabu jechuudha. Rifeensi sirriitti garuu uumamadha waan ta'eefis kunis immoo waa gochuu hin danda'u. Rifeensa dheeraa qabaachuu rifeensa gabaabaa qabaachuunis uumamadha jechuudha. Namni ofiisaati jechuun rifeensi ofii masaa karaarra jiru guddatu ofii masaa guddata. Waatti goggooteefis miti. Karaarra jira taanaan ofii masaa guddataa deema jechuudha. Waa'ee yerootti gootu. Rifeensi tokko immoo waatti gochuu isteetu bakka akkaanitti bu'eeyyuu kan hayimaanotii isaa hin qayyarre kan hayimaanotii isaa hin qayyarre jira. Hayimaanotii ishee akka kanaafaachu kun hayimaanoteenyaadha. Hayimaanotii isaa yoo qayyarre hin ta'u. Waaqni rifeensa hayimaanoteenyaa siniin kenniin kan hayimaanotii isaa axabbaqee qabu hayimaanotii isaa jabeessee kan qabu jechuudha. Akka rifeensa kana kun amma naanna gubdee na qaqqaamattee hayimaanoteenyaa akraariidha hin qayyartu. Akraarii akka rifeensa gabaabaa akraariin hin jiru. Rifeensa gabaabaa kan hin guddan akraarii hayimaanoteenyaa gadi kan hin gadhiisne waan itti diban kan hin fudhanne waan jedhaniin kan hin dhageenye guddadheedhaan kan hin guddanne yoo itti dibde kan hin jijjiiramne hayimaanoteenyaa akka rifeensa gabaabduu waaqni isinirraa haa qabu. Dhugaa isiniin jedha akka rifeensa kanaa kan nama aarsu hin jiru. Na baay'ee tokko nama rakkisaa isiniin jedha. Warri rifeensa dhedheeraa qabdan illee warri rifeensa gaagaa dhedheeraa lallaafaa qabdan illee taaddaltanii isiniin jedha. Garuu maa gochuun hin danda'amu. Akkuma isaatti immoo hin jiraatama. Wiigii kanas nu uumaniiru waan ta'eef ittiin isin hidhanna.
itti dhanna, itti singaawwanna, itti sin uffan. Garuu maal faayidaa qabare? Faayidaa hin qabu jechuudha. Amma ta'etuma shuma gadi dheerattu ishii nama wayyaa kun akka gurra hantuutaa rarraatii rifeensa akkasii abaaramtuu wayiitti rifeensi ishii. Kanaafuu qoosaa malee jechuudha waan rifeensa guddisuu isaa warri yuutuubii sobanii waan sagal xeeban miti baay'ee wayi. Yuutuubaroonni yeroo baay'ee viidiyoo ittiin hojjechuuf jecha waan sagal xeebu waan jijjiiraman agarsiisne xeebaa oolu waan ta'eef qabatamaadhaan. Jiramni qabatamaadhaan waan ofii keessan yaaltanii ofii keessan rifeensa keessan fayyadamtanii rifeensa keessan irratti jijjiirama isin agarsiise yoo jiraate maqaa sanaa barreessaa komentii irratti jechuudha dhugaa waaqa. Maal ishee kan na gargaartanuu information baay'ee isin kennaa oolati odeeffannoo baay'ee isin kennaa ooloti viidiyoo baay'ee isin hojjechaa ooluwan walataa walirraa hin qabnu moo walataa holmaa walirraa hin qabnu maal garuu kana na gargaartanii dhugaa cima dhugaa jechaan jira qoosaan jiru. Kanaafuu walataa baay'ee isinirraa qaba waan ta'eef holmaa kana na oolchu jechuudha. Kanaaf suma dhugaa isin jedhe qoosaan jiru. Viidiyoo yuutuubii irraa yoo baay'ee ilaalan oola garuu kunin dheeressaa kunin laaffisaa kun maal godhaa jechaa oolu. Araboonnis faranjoonnis ingiliffaannis afaan hindiitiinis jedhamaa oola garuu maalidha seetanii isa dhugaasaa qabatamaa isaan barbaade warri fayyadamtanii beektan jechuudha. Dhuguma fayyadamtanii rifeensa keessan hojii jijjiireera ta'e dhuguma fayyadamtanii rifeensa keessan laaffiseera yoo ta'e fayyadamtanii rifeensa keessan dheeresseera yoo ta'e maqaa sanaa barreessaa nan bita. Maqaa sanaa barreessaati biteeni fayyadamaa jechuudha. Wal gargaaruunis aadaa keenya waan ta'eef namni tokko wanta tokko yoo fayyadame namni biraas akka fayyadamu kun aadaa nutti ta'uu qaba jechuudha. Namni tokko waan tokko argate tokkos akka argatu gargaaruudha isiniin jedha. Kana rifeensa gabaabduu kana rifeensa kana waluma daaneetu ofirraa geggeessina. Abdiin qaba yeroo muraasa keessatti akkasin waan rifeensa koo jijjiiru na argitanii waltaanee jechuudha walii galee rifeensa kana wade maxxabbataa gara akka deebisnu jechuudha. Gara biyya inni dhufetti gara biyya isaa durattiitti akka deebi'u akka na gargaartan sin jedhee daboo sin karachaa jira. Natti dhiisiinaa sin jedha rifeensa kana. Rifeensi kun jijjiiramuu qaba jaalama keessatti. Qibaati garaagaraa shaambuu garaagaraa kan laaffisu kan dheeressu nama baay'eedha waan ta'eef maaliif nama tokko gaafachuurra nama tokko yoo gaafatte namni tokko waanuma tokko fayyadameera waan ta'eef waanuma tokko fayyadame bichaa sitti hima. Garuu kun immoo miidiyaa waan ta'eef nama yoo xinnaate 1,000 2,000 kuma baay'eedha waan ta'eef namni waanuma garaagaraa fayyadamaa oola waan ta'eef waan ofii keessan fayyadamtan isaa callisanii abbosottis isa dubbattan itoo hin taane yookaas immoo isa ilaaltanii dubbattan otoo hin taane ofiisaa namni tokko waan fayyadamee qabu jira waan ta'eef ofii keessan waan fayyadamtan jijjiirama immoo kan isinii agarsiise rifeensa keessan irratti isa naa barreessa please. Dhugaan isiniin jedha maqaa isaa komentii irratti naa barreessaati. Rifeensa kana ishee hayimaanotii ishii qayyaruu diddee waltaanii hayimaanotii ishii qayyarsiisna. Mixiinuu wal gargaarte arba hiiti jedhan mitiire. Kanaafuu immoo yoo baay'ee taanii kana hayimaanotii ishii qayyarsiisuu dadhabna hin qayyarsiisna. Akraarinatii ishii irraa gara kan biraatti hin jijjiirra isiniin jedha. Na gargaaraan isiniin jedha anillee dhuunfaa kootiin wanta kana biteera jechuudha fayyadamuudhaaf faarmaasii irraan bitee ganaadha gaa gana har'a kaasee ittiin miiccee ilaaluufidha. Haaraadha hin banamne keessa isaa olaallee waaqayyo yeroo darbee ni bitee faarmaasii irraa jechuudha. Dubbadhee gaafadheen bitee faarmaasii irraa'u. Kanaaf ganaan fayyadamee ilaalaa jechuudha.
fayyadamee ilaala ofirratti jechuudha. Anillee yoo jijjiirama na agarsiise asini deebi'een isinitti hima jechuudha. Riizaaltii isaa jechuudha. Kana qofaa miti. Qorichi illee namoonni yeroo dhukkubsatan qoricha garaagaraa miti kan isaan fudhatan qorichoota garaagaraa liqimsu miti. Kanaaf kunillee jijjiirama xiqqoo agarsiise kan biraas irratti yoo kan biraa dhufe rifeensi kun oliin ol jijjiiramuu dandeessi jechuudha. Dheerachuus hin dandeessi, laafuus hin dandeessi jechuudha. Kanaafuu na gargaara isiniin jedha. Na gargaara. Wal gargaaruun aadaa keenya dhugaa waaqaatu information qabdan natti kennaa. Naa barreessaa waan fayyadamtan waan isin fayyadan waan ilaaltanii sin jijjiire yeroo baay'ee namni baay'een dursa rifeensa isaatiif hin dhiphata. Namoonni baay'een uffata uffatuuf miti waan nyaatuuf utuu hin taane rifeensa isaanii naannoo magaalaa irratti dhugaa waaqa rifeensa isaanii baay'ee warri bo'anuu jiru. Rifeensi isaanii yeroo filamuuf didee maal jedhan jechuudha. Maaliif bakka rifeensi waan baay'ee nama fayyada jechuudha. Rifeensi dubartiidhaaf waan baay'ee waan ta'eef rifeensi ishii uffata uffattu waan gootu waan hundarra rifeensa ishiiti. Rifeensa waan ta'eef adaraa isinitti kennadheera. Angana yeroo jalqabaatiif har'a ittiin miiccadheen ilaala. Yeroo murtaa'e ittiin miiccadhee garaagarummaa inni fidu ilaala. Isinis immoo waan akkasii maqaasaa naa barreessitu maqaasaa sirriitti qubee isaatiin naa barreessa. Maqaasaa naan bitachuu nan danda'a. Faarmaasii irraa faarmaasii garaagaraarras jira. Garuu waan akkasii waan qodaa waan gogaa waan ta'eef faarmaasii irraa bitamuu qaba. Qoricha waan ta'eef jechuudha. Kanas isiniin jedha akka na gargaartan egaa abdiin qaba. Natti dhiisinaa natti callisiinaa wal gargaarraa. Kana fakkaatti gaa viidiyoon guyyaa har'aa gaa viidiyoo ofii koo hojjetadhe isin miti ofii koo hojjetadhe viidiyicha laayikii naa godhaa komentii naa godhaa waan isinitti madhe naa barreessaa. Nama baay'eetu ilaala waan ta'eef tokko kan beeku tokko hin beeku tokko kan fayyadamu tokko hin fayyadamu. Kanaaf wal jijjiirree waan tokko argachuu akka qabu abdiin qaba.